Shamaa akkam jirtu? Nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Uummati bal'aa irra feeransi'a. Har'aa balaliirra hin jira. Baga nagaan dhuftanii nooraa inni irra. Uummanni baay'ee irra feeramoo jira laa Finfinneedha. Egaa amma balaliirra hin jira. Fiitii 36,000 kan xiyyaarri kun balali'aa jiru. So ameen ameen abbaan nabinaa isinis tarii kana ofitti ibsuun yookaan ibsaa sana fayyadamuu nan danda'a. Yeah, I think that's good. Yeroo baay'ee waa'ee raafamaa xiyyaarri maaliif raafamaa? Asitti wow. ምግባችን በጣም ነው የሚያምረው. Thank you so much. Thank you. No, yes, normal. Thank you. Super, no, sugar free. Thank you. Egaa har'a yeroo argadhee waa'ee balalii isiniif ibsuu kan dhufe utuu dubbannu odeeffannoo tokko tokko ol adeemaan akka barutti kanarraa isinitti argama jedhee yaada. Xiyyaarri kuni amma kan inni balali'aa jiru fiitii 36,000 irradha yookaan gara kiiloomeetirii 11 jechuudha. Yookaan meetira 11,000 lafarraa kiiloomeetira 11 fagaateeti. Saffisa xiyyaarri kun ittiin fiigaa jiru amma kiiloomeetirii 951 sa'aatii tokkotti fiigaa jira, furguggifamaa jira. Tempereecharri bakkee kana negatiiva digirii 43 digirii seelsiyasii jechuudha. Egaa bishaan kan inni cabbii ta'u 0 digirii seelsiyasii irrattidha akkuma beektanii. Envaayiroomentiin amma waaqa dhiifamaa godhaa egaa. Konneekshiniitu ameen ulfaadhaa naa jiraadhaa isiniin illee jamaan isin hin argin. Kabaja argadhaa jooko. Kabaja argadhaa. Kanaafi xiyyaararra akka intarneetiin jiru baay'een keessan beektu. Namoonni kanaan dura waggaa tokko lama dura isinitti agarsiiseera wanta kana. Fiitii 40,000 irra teessanii kunoo laayivii kana istiriimii dabarsaa jiru fiitii 41,000 irra ta'an jechuudha. Kanaafi kanan sila isinitti agarsiisaa ture. Egaa asirraati odeeffannoo waa'ee balalii asirraa xiyyaarri kuni fiitii 36,000 yookaan kiiloomeetirii 11 irra balali'aa jira yookaan meetira 11,000 saffisiisaa kiiloomeetirii 951 sa'aatii tokko keessatti furguggifamaa jira jechuudha. Egaa konkolaataan gaafa 100 oofamu akkam akka inni fiigu beektu. External temperature yookaan tempereecharii xiyyaara kana ala jiru digirii seelsiyasii negatiiva 44dha. Anillee baay'een isin jaalladha. Baay'een isin jaalladha naa jiraadhaa.
Akkas jechuun bishaan cabbii kan inni ta'u digirii Seelsiyeesii 0 irratti dhabeetti. So negatiiva -44 jechuun bakkee kuni hammicha isaa imaajinii gochuu dandeessu jechuudha. Har'a egaa xinnoo ishee kanan isinii ibsuu fedhee dhufe xiyyaara keessatti ennaa amma naa agartaniittanii beeltii hidhadheen taa'aa jira. Kunoo beeltii xiyyaaraa yeroo hundumaa hidhadheen taa'a. Namoonni rafanii jiru. Sa'aatiin kun egaa sa'aatii itti namoonni irbaata nyaatanii rafanidha. Namoota baay'ee naan isinitti agarsiisa rafanii jiru. Garuu yeroo raftanis yeroo teessanis maaliif beeltii hidhadhaa jedhama? Tarbilansiin maayini? Xiyyaarri maaliif raafama? Raafamni xiyyaaraa hoo? Xiyyaara lafaan dha'uu danda'a hoo? Balaa guddaa qaba hoo? Amma ammaatti raafamni guddaan uumamee balaan uumame maayini seenaa keessatti xiyyaarri kufee beekaa hoo? Sababa sanaan kan jedhu egaa namoonni keenya barattanii namoonni keenya bebbeekuun wanta namaa sawtarii wanta triiviyaalii wanta salphaa wanta elementarii isinitti ta'uu danda'a. Sababiin isaa wantaan akka odeeffannoo jabaatti afaan Oromoon isin dhiyeessaa jiru kuni yuutuubii irra dhattanii abbaan fedhe Ingiliffaan dhaggeeffachuu danda'a. Bashiidha jechuudha odeeffannoo. Garuu afaan Oromoon dhattanii tokkoon argattan. Tokko hin jiru. Sababiin isaa namni keenya kanarratti hin hojjenne. Akkuma kanaan dura jedhu namni keenyi qaxaleedhaa sammuu qabaan hojjetaa garuu intiroovertiidha hin dubbatu. Waan qabu namaa qooduu dondooneetu hin taane akkaataa guddisa keenyarraa kaanee dubbachuun waa haasa'uun aadaa keenya miti egaa. Callisuun ijoolleen gugeen lafan teessuu muka gubbaa malee ijoolleen hin beektu nama guddaa malee jedhu akkasitti nu guddisanii. Kanaafiyyuu akkuma kanatti sammuu hacuucamaadhaan jechuun beektu bakki ijoolleef kennamu akkaataa nuyi itti guddanne yeroo namni guguddaan haasa'u ija obbolatti darbaa jedhama. Suni dhiibbaa baay'ee nurraan ga'eera. Garuu gaafa guddannu egaa amaloota kana isa gaarii ittiin guddanne qabanne of ta'uus isaan nu barsiisanii nama jaallachuu isaan nu barsiisanii isa qabanne amaloota fakkeenyaa fi guddisa irra keenya irratti nu miidhanii of ibsuu dadhabuu sana immoo egaa irraa jala irratti hojjechaa deemuu qabna jechuudha. Anillee baay'een isin jaalladhaa. Koomantii tokko xiyyaarri maal jedhaa eeyyee kufee beeka. Xiyyaarri kufee hin beeku jechaa hin jiru. Xiyyaarri kufee beeka. Sababa garaagaraan kufa kanan jedhu sababii tarbilansiin kufee beekaa jedhudha. Kanaafi waa'ee tarbilansii gabaabaatti isinii ibsuu yaala. Tarbilansii yookaan raafamni xiyyaaraa sababoota guguddaa egaa yoo gadi fageenyaan dubbiftani sababoota guguddaa 9 kan ka'an jiru. 7 kan ka'an jiru. 4 kan ka'an jiru. Garuu diteeyilii isaa sana akka nama saabjektii sana baratutti utuu hin taane haayilaayitii sana isinii kenna. Xiyyaarri maaliif raafama? Maaliif hollata kan jedhu jechuudha. Xiyyaarri sababoonni xiyyaara hordofuu danda'an tokko walumaa gala tarbilansii jedhama. Tarbilansii jechuun raafama yookaan jeeqama qilleensaa jechuudha. Xiyyaarri gaafa lafaa ka'uu fakkeenyaaf gaafa lafaa ka'uu xiyyaarri kan biraan isa dursee lafaa ka'ee gaafa deemu jechuudha. Qilleensa keessa gaafa darbu akkamitti naan isin ibsee wayyaa fakkeenyaaf bidiruun tokko galaanarra gaafa deemu bishaan gargar irraa deema miti. Akkuma kana xiyyaarris gaafa dhaqee qilleensa keessa darbu qilleensa gargar irraa deema jechuudha. So qilleensa inni gargar irra sun ituu deebi'een tasgabbaa'een xiyyaarri biraan gaafa lafaa ka'uu keessa darbu dhaqee xiyyaara nurgufa. So inni gosa tarbilansii keessaa tokkodha jechuudha. Wake air turbulence jedhaman. Air wake jechuun egaa inni sun disturbii godhee beeti xiyyaarri kan biraan keessa dhaqeeti qilleensa jeeqamaa sanaanii
urgufamaa jechuudha. Kan biraani mechanical turbulence. Xiyyaarri gaafa lafaa ka'u altituudii gadaanaa irratti fakkeenyaaf mechanical jechuun akkuma maqaa isaa irraa hubachuu dandeessanii qilleensi gaafa lafa kanarra fiigu jechuudha. Qilleensi gara lafaatti gadaanee jiru sababa friikshiniin sababa rigataanii saffisa gadaanaa qabaataa jecha qilleensi lafatti gadaanee jiru qilleensi olaanee jiru saffisa garaagaraa qabaata. So sababa sanaanii xiyyaarri gaafa reefuu lafaa ka'u saffisa qilleensa saffisa garaagaraa qabuuf expoosdii ta'a yookaan saaxilamaa jechuudha. Sababa sanaanii egaa baay'ee xiyyaarri karaan xiyyaaraa qilleensa waan ta'eef jijjiirame ariitii yookaan jijjiirame kallattii qilleensa irratti ta'u xiyyaara akka hordofamu godha jechuudha. Maaliif karaan xiyyaaraa qilleensa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf naannoo gamoowwaniitti fakkeenyaaf yeroo reefuu lafaa ka'u yookaan immoo balali'aa madaqee naannoo tulluu dhedheeraa fa'aatti akka tulluu Kilimanjaaroo fa'aa even biyyuma keenya keessatti illee naannoo tulluu dhedheeraatti gad siqee balali'u yoo ta'e tarbilansiin uumamuu danda'a jechuudha. Inni makaanikaal tarbilansi jedhamee waamama. Kan biraanii clear air turbulence kan jedhamu kuni altituudii guddaa ol fageenyaan naannoo ammarra balali'aa jiru kanarratti fiitii 35,000 irratti uumama. Sababi akkuma maqaa isaa irraa hubattani clear air turbulence jechuun qilleensa keessatti waan tokko hin jiru nagaadha. Gaafa laaltanii wanti isin hordofu tokko iyyuu hin jiru. Itoo dubbannu xiyyaarri weezar raadaarii qaba ofuma isaarraa. Tokko lafa ta'anii lafa inni dhaquu fi ka'umsa isaa bu'umsa isaatii ta'anii waa'ee weezarii namoonni foorkastii godhanii balaliistota xiyyaaraatti himan jiru. Sana biratti xiyyaarri funyaansaa keessaati weezar raadaarii qaba. Kanaaf fuuldura xiyyaarichaa maal akka jiru, eessa duumessa akka jiru, eessa qaqawween eessa akka jiru wanta hundumaa balaliisaan utuu biraan ga'een dursee beekaa jechuudha. Maappiidhaanitti dispileey godhaa fi kalarii garaagaraa lafa weezariin isaa maatti diimaa godhee, keelloo godhee, magariisa godhee. Kanaaf balaliisaan dhaqeedhuma akka tasaa wanta inni itti dirmu hin jiru. Kara deemaanii gaafa arguu rifachuu danda'a malee balaliisaan beeka. Garuu gosa turbulensii keessa kan balaliisaan beekuu hin dandeenye clear air turbulence jedhamu kanadha. Isa balaliistonni tarii namni tokko lafa clear air turbulence sun jiru keessa dhaqee gaafa darbu amma ammaatti wanti isa diteektii godhu wanta hin hojjetamnee fi amma garuu hojjetamaa jira. Kooziinsa waan baramee fi wanti isa diteektii godhu teknooloojiin dhiyootti akka dhufu nana mana paayileetonni walitti haasa'u jechuudha. Balaliisaan xiyyaara kana balaliisaa jiru. Balaliisaa xiyyaara biraa dudduubaan yookaan akka reediyootti dubbannu reediyoo kominikeeshiniin jira. Fakkeenyaaf xiyyaara kana keessa yeroon haasa'u xiyyaaronni naannoo kana jiran hundumtuu firiikweensii akka isaan dhaga'anitti firii firiikweensii gadhiisee haasa'uu nan danda'a jechuudha. Kanaaf addanaatti iddoo akkas akkasiitti turbulensii akkas akkasii jira jedhee kominikeetii gochuu nan danda'a jechuudha. So paayileetonni balaliistonni kan biraan gaafa dhufanii maal godhu jechuudha bakkittii sana air traffic controllarii gaafachuun yookaan irraa maquu avoidii godhu yoo wantichi hamaa ta'e miti ta'e immoo paayileetota kominikeetii godhan dhaqanii keessa darbu jechuudha. Dhiifama addanaati gidduutti namatti naasee sagaleen koo naga'ameti obboloota koo. Egaa buluutuuziidhaan waan haasaa jiru funuma dhaga'amadheen adda addaa. Kanaaf clear air turbulence keessatti mudannoo tokkoon isinitti hima. Clear air turbulence baay'ee kan inni gadhee ta'u isini waa'ee raafama isaatii san akkas godhatu kan isin yaaddooftan. Al tokko clear air turbulence keessa gaafa seenu yeroo darbe balaliisaa xiyyaaraa baay'ee hiriyaa kan jaalladhu kaapteen Daagimiin mudannoo isaa tokko gaafa natti himu asuma dhaabbatuma keenya keessatti daandii qilleensa Itoophiyaa keessatti ituu garba Atlaantik irra balali'aa jiruuti fiitii 2,000 firiifoolii jechuun gadi sokke xiyyaarri fiitii 2,000 imaajiin fiitii 2,000 jechuun amma ammaatti kanan beeku yoo baay'ate kan xiyyaarri akkasii godhee gad sokku fiitii 200 300 yuutii irraas kanan arge kanadha. Nuuma kan keenya kan nu mudate fiitii 2,000 jechuun fiitii 39 irratti xiyyaara balali'aa jirutu 37 dhufe jechuudha. So yeroo xiyyaarri akka kana fakkeenyaaf clear air turbulence gaafa uumamu gaafa xiyyaarri fakkeenyaaf sadanni isin jalaa gadi sokku
beeltii kana hidhattanii hin jirtan taanaan, hidhattanii hin teessan taanaan, isin qilleensa irratti haftu, hidhattanii guutuu kanaatti seeliingitti rukutamuu dandeessu jechuudha. Guutuu xiyyaaraatti asitti. Asitti rukutamuu dandeessu jechuudha. Isinii galee maaliif G-force wanta jedhamu jira. Egaa wanta ibsu natti baay'ate teeknikaalii yoon baay'ee godhee amma akka nama hundumaaf galutti haasa'uu yaala waan ta'eef yoo beeltii kana hidhattanii teessan garuu gaafa xiyyaarri gadi socho'u beeltichi isin harkisee isin fuudhee gadi socho'u waan ta'eef qilleensa keessatti naftanii jechuudha. Fakkeenyaaf achumaan imaltoonni gaafa xiyyaara korojoo qabattanii xiyyaara seenuuf jettanii korojoon keessan kun miijanamee kana fuutanii xiyyaara keessa kaabiinii seenuu hin dandeessanii achi keessa gashachuu hin dandeessanii gaafa jedhamu karaa deemtonni baay'een hin falmu. Akka waan daandiin qilleensaa Itoophiyaa qofaan itti fedhayyuu itti hammaateetti eeggadda naa fuudhanii har'a na dhoowwatanii kaabiinii naa gashuu didanii namoonni baay'een komee kaasu. Maaliif beektu kanii akka seeraatti yoo baay'ate kanii kaabiinii kana keessa korojoo kana keessa kan kaa'amuu qabu korojoo kana keessa jechuudha warra argitan kana keessa kan kaa'amuu qabu kiiloogiraamii 7dha akka seeraatti. Meebii amma 10tti kaa'uun hin danda'amu. Maaliif ennaanaan jettanii gaafa tarbilansiin uumamu fakkeenyaaf akka tasaa ennaa ka'ee xiyyaarri jechuudha sababa tarbilansiin clear tarbilansiin amma isinitti himamu predictably miti waan ta'eef raaguun hin danda'amu waan ta'eef ennaa ol of sadan altituudii gadhiisee si gadi sokkee jechuudha. Wantas keessa jiru baay'ee ulfaataa taanaan balbala sanaa humnaan rukutee banee namarratti kufuu danda'a. So as jala kan taa'eeru kunoo namatu taa'eera waan ta'eef namas jala namni rafaaera. Itti dubbannu ennaan as keessa isin daawwachiisee akka jirutti namni rafaaera jechuudha. Isinitti argamadee yaada. Kanaaf nama rafaa jiru irratti asii gadi gaafa lafa dheedu balaa geessisuu danda'a. Dhiisuu danda'a nama sana rifachiisuu danda'a. Balaan uumameetu dubbannus tarbilansiin uumame sababa tarbilansii sanaanii namni guutuu xiyyaaraatti rukutamee baageejii yookaan korojoon achirra namarratti asii gadi lafatti nammee inni nama miidhee xiyyaarri emerjensii laandiingii yookaan immoo lafa ga'uuf yaadetu hin ga'ini bakka biraa qubatee beeka. Kana kan uume tarbilansii sanatu xiyyaaricha akka inni qubatuu fi isa dirqamsiisatu hin taane balaa sababa namoonni beeltii hidhatanii hin teenyee fi gaafa xiyyaarichi urgufamu fuudhee sanatti isaan rukutee baagiin achi keessa gaafa gadi nammuu baagii gurguddaan achi keessa namni waan tureef namarratti kukkufe nama miidhee jechuudha. Kanaaf amma isinii danda'ametti gaafa xiyyaara seentanii wanta ulfaataa wanta guddaa as keessa kaa'uu dhiisuun miidhaa bu'aansaa isinumaaf jechuudha. Isinii galee guddaa as keessa keessanii clear turbulence pilotiin forecast gochuu hin danda'u. Akkuma isiniin jedhe yoo tokko keessa darbe isa kaanitti himuu danda'a malee gaafa inni uumamu garuu paayileetiin shoogdiin ta'u anuu shoogdiin ta'u anuu namarra na yaa'u akka inni itti dubbatu baalleen xiyyaaraa namoonni tokko kan gaafa xiyyaarri urgufamu hidhatanii baallee isaa ilaalan jiru waan inni irraa buqqee tokkotti fakkaata. Baalleen xiyyaaraatu dubbannu sababa wiingii isaarraa fiixee isaarraati innaa akka kana dabsitanii meetira 5 qabxii 2 meetira 5 qabxii 2 mee meetira 5 jechuu ta'a yaada namni tokko hojjaan isaa meetira meeqadha namni dheeraan tarii jaallagoon hojjaan isaa meeqadha meetirii 2 fi meeqadha wiingiin xiyyaaraa yookaan baalleen isaa meetira 5 qabxii 2 si ol dabuu danda'a. Kanaaf xiyyaarri gaafa dizaayinii ta'u turbulensii isa kana caalu waan meeqa wizistaandii gochuu danda'a bayyaannachuu danda'adhame kun dizaayinii ta'e. Kanaaf baallee isaa turraa buqqee deema kan jedhu abjuu keessanii nurraa buqqee hin deemu dhugaadhaan waa'ee isaa yaadda hima. So turbulensiin clear air turbulensiin jedhamu kun hamaa waan ta'eef paayileetiinis forecast gochuu waan hin dandeenyeef hammeenyi isaa maayini yoo qophooftanii beeltii yeroo hundumaa amma paayileetiin yeroo haasa'u dhageessanii beektu haalli karaa keenyaa baay'ee gaariidha. Haalli qilleensa baay'ee bareedaadha garuu gidduutti raafamni qilleensaa nu mudachuu waan danda'uu fi beeltii keessa yookaan qabattoo keessa ni gaddaa taa'edha. Maaliif clear air turbulensii sana waa'ee isaa forecast gochuun
waan hin danda'amne jechuudha. Egaa kan waan hundumaa beekutu dubbannu waaqayyo duwwaadha. Garuu for sure paayileetiinis, injiinarri xiyyaaraas, teeknishaanonnis, booyingiinis, eerbaasiinis wantichi garuu akka xiyyaara lafaa hin dhoofne beeku. So turbulensiin it is more of comfort related thing than safety related thing jechuudha. Waa'ee comfortii, waa'ee qannoo adeemsaati malee waa'ee safety, waa'ee balaa miti jechuudha. Kuni galee kanaaf clear air turbulence taansee kan biraan thermal turbulence kan jedhamu jira. Thermaalii jechuun lafa water cycle yaadattu baranneerra akkamitti hurki lafarraa hurkee gaafa ol deemaa deemu qilleensi ho'aanii hin babal'ata, gaafa ol babal'atu akka ol adeemaa deemanii diidallaa deemaa achi booddee walitti kan taruudhaanii deebisee altitude gaafa bakka ol ditee deebi'ee rooba ta'ee si gadi lafatti rooba. Kanaaf water cycle sana beektu. Bakakkaa maaliif akka uumamus immoo beektu. Gaafa qilleensi ho'aa fi diidallaan warri kutudhanii bakakkaan kan uumamu. Kuni dubbannu lafa bakakkaan uumamu, riijinii bakakkaan uumamu lafa amma balali'aa jirru gadi bara. Bakakkaan kanaa yoo uumame asii gadi jira. So xiyyaara thermal turbulensiin sun lafatti qilleensi ho'aa fi diidallaa warri rukututti disturbansiin qilleensaa waan jiraatuu fi xiyyaara baay'ee rugufuu danda'a jechuudha. Akkuma kana xiyyaara bakakkaan rukutuu danda'a. Balalii tokko keessatti xiyyaara si'a baay'ee bakakkaan rukuta bara hin beektan malee. Xiyyaarri bakakkaa yoo waan lafa buusu nutti fakkaachuu danda'a. Bakakkaan rukutaa oola. Baallee xiyyaaraarra wantoota xixinnoo staatik discharger jedhamtutu jira. Staatik dischargeriin suni elektiriik paawarii waan ta'eef bakakkaani akka inni rukutee deeni giraawundii godhu. Giraawundii godhu jechuudha. Kanaaf yeroo humni bakakkichaa guddaa ta'u gaafa xiyyaarri qubateedhu staatik dischargeriitti sana lama yookaan sadiitu gubattee argitu ishee ama jijjiiruudha malee waan biraan hin jiru jechuudha. Seeftii ishuu miti jechuudha. Kanaaf sababoota akkasiinii turbulensiinii yookaan raafama xiyyaaraa uumamuu danda'a jechuudha. Raafamni xiyyaaraa FAA yookaan Federal Aviation Administration yookaan dhaabbanni guddaan waa'ee seeftii xiyyaaraa to'atu bakka afuritti qooda. Light turbulence yookaan raafama xinnaa isa hundi keenya experience godhu yookaan nu mudatu jechuudha. Moderate kunis namooti baay'een isa namni sanyii sadeen gadda faanaan na mudatee taa'ee fa'aa dhuguu dadhabe sana inni moderate jedhama jechuudha. Moderate aansee inni sadarkaa sadaffaarra jiru amma ammaatti airlines inni mudate ani hin beeku yoo mudateera ta'e ani hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf amma ammaatti muuxannoo baay'ee kan namni modereetiin yeroo darbe nama mudate jechuudha. Utuu waa dhuguuf haa gannanne suni inni moderate jedhama. Severe kan jedhamu jira. Severe'n amma ammaatti airlines inni mudate hin beeku. Uumameeyyuu hin beeku. Inni dhuma extreme kan jedhamudha. Yookaan hamaa isa dhumaa jechuudha. Inni warra waa'ee meteoroloojii qoratan waa'ee meteoroloojii qoratantu beekaadhuma gara hurikeenii fa'aa keessa hurikeenii jechuun qilleensa saffisa guddaan balali'u beektuun mana fuudhee gaggalagashaa deema. Gara achi keessatti balali'u beeka. Waa'ee isaa qorachuuf jechuudha. Inni isa kan imaltootaa kan karaa deemaatu hin taane xiyyaaruma sanaa fi qorannoodhumaaf ba'e. So isaaniin mudata extreme turbulence jechuudha. Kanaaf yeroo itti balalii keessanii fi gaafa xiyyaara yaabbattanii gaafa xiyyaarri hollatan tokko nannarrayyuu isin hin yaa'ini. Xiyyaarri ol jedhee gad jedhee komfortiin egaa yoo callisee dhuma tasgabbaa'ee deema namatti tola naa galanii yoo urgufames garuu waan tokko jechuun miti akkuma taphaatti fudhadhaati baay'ee dhuma waan tokkoon isinitti asumaan barreeffama tokko kanaan dura barreesseen ture haadha manaa kootu gaafa dhuftee xiyyaara
xiyyaara gaafa seentu kadhan kiristaanuma hin jirre taati yeroo hundumaa itti tolu. Waldaa keessatti caalaa xiyyaara keessatti kiristaana ishee. Baay'eedhuma dhuftee waaqayyotti maxxantii. Waaqayyo akka inni nama oolchuu danda'u, oolchaa ta'uusaa, humna qabaachuusaa, qalbii jijjiirratti anittan kolfa. Lakki waaqayyo sumatti xiyyaara kana akka kana jaallattuuf akka kana immoo waa'ee isaa haasoftee hin qubne salphisuuf xiyyaara kana lafaan naa of eeggadhu naan jedhu. Lakki Dintii kun xiyyaaraan ol waaqayyoo xiyyaaraan gadi jiradhee waaqayyoo xiyyaaraan walitti madaalaan jiran isaaf safuudha. Garuu konkolaataan deemuutu irra balaa qaba xiyyaaraan deemuu irraa. The safest wanta ilmoon nama hojjete keessaa wanti seefiin akka xiyyaaraa hin uumamnes hin uumamnetu dubbata. Balaa xiyyaaraa waggaattan tokko illee dhageessan. Balaa tiraafikii biyya keenya keessa magaalaa tokko keessatti qofa uumamee lubbuu nama meeqaa balleessaa oolmee niwus irraa dhaggeeffadha, oduu irraa dhaggeeffadha. Finfinnee keessatti qofa jechuudha guyyaa irraa ammatuu waajjira tiraafikii gaafattanii balaa meeqatu uumamee lubbuu nama meeqaa darbe naattanii lubbuu nama baay'ee darbee oolu Finfinnee keessaa. Xiyyaarri garuu balaan xiyyaaraa isayyuu rakkoo namaan uumamaa isayyuu wansi na waa'ee balaa uumamudha. Kanaafi gaafa xiyyaaraan balaliitanii namoonni sodaa balalii qabdanii hin sodaatinaa. Wanti seefiin akka xiyyaaraa hin jiru. Tarii ogeessota keenya wal qabsiisee immoo gaaffiiwwan tokko tokko fakkeenyaaf si'ana birriidhaaniti namni qacaramaa daandii qilleensa Itoophiyaa teeknishaaniin birriidhaan taa'ama balaliisaan birriidhaan taa'ama kan jedhu yeroo ta'e ibsa isinii kenneen ture ta'uun akka hin danda'amne garuu namoonni stiil sana odeeffannoo sana dhaga'anii ammallee konfiidensiin itti dhaga'amne rifatanii sodaatan jiru. Namoonni na dubbisanis jiru. Kanaafi namni tokko adeemsa maalii keessa ba'ee balaliisaa xiyyaaraa guutuu ta'a waggaa meeqatti fudhata. Guyyaa gaafa jalqaba dorgommii fedhee CV isaa daandii qilleensa Itoophiyaa gasharaa jalqabee amma dhaqee hojjetaa ta'ee of danda'ee xiyyaara tokko qabatee balaliisuutti yookaan immoo teeknishaaniin tokko guyyaa gaafa CV isaa gasharaa jalqabee amma gaafa of danda'ee xiyyaarri kun balali'uudhaa fi fiitiidha yookaan balali'uu danda'anii mallatteessee gadhiisuutti I think thanks so much. Kanaafi piroosesii inni keessa darbatu dubbannu namoota jajjaboo baay'eetu na ilaalaa jira. Maqaa isaanii asitti hin dhabu malee namoota fakkeenyaaf kutaa muummee injiinaringii keessaa hoogganaa olaanaa muummee injiinaringii keenyaallee nama keenyadha. Baga nagaan dhuftanii isiniin jedheera. Itti dubbannu obbo Goobanaa jedhamu isaanillee na daawwachaa jiru. Dhiifama obbo Goobanaan jedhe injiinar Goobanaa jedhamu isaanillee na daawwachaa jiru. Kanaaf namni tokko gaafa xiyyaara CV isaa gashee jalqabee injiinar amma ta'u guutuu amma ta'utti injiineerii nan bade duwinaa irraanfatu waaqo waajjiraa gadaa badhaasoo anis si ilaalaa jirattee gurbaa maaliyaa situ daalaa sitti galeena irraanfate kana gattee baddeenaa si irraanfatte waaqoo godhaa jiraadhu ilma abbaa gadaa waajjiraa gadaa badhaasoo jechuun egaa wajjiniin lafa dhiitaa turre amma dhugattee Teeksaasitti gale Ameerikaatti gale. Egaa haa ta'u ulfaadhaa warri na daawwachaa jirtan hundumtuu malee gaafa xiyyaara seentu jaartiin koo kiristaanuma jabaa taatii gaafa xiyyaarri xilloo akkasuma jireenyuma ishee irraa kaaseen nama akka haadha manaa kootii meeqatu jira seenu barreeffama dheeraa tokko illee barreessee isinii qooduuf yaalee hin xumurre barreeffamichi egaa yeroo argadhu isiniin qooda. Kanaafi adeemsa sanas isinitti hima guyyaa biraa laayivii dhufee maal keessa darbe qormaata akkamii keessa darbe namni tokko akka achi ga'u. So that namni tokko kun teeknishaaniidha xiyyaara raliizii godha gaafa jedhamu qoosaadhumatti akka hin taane akka hubattanii
fi daandiin qilleensa Itoophiyaa piroosidaarii inni foloo godhu hamma ammaatti nama keenya miti. Faranjiin isheentti xiyyaara uumte kan akka daandii qilleensa Itoophiyaan jiru seeftiidhaan itti akka isheen wajjin balaliitu kan godhu otoo dubbannu piroosidaarii piroosesiin bakkaa qabnu sanadha. Sanammoo isinittan himaa ola deemaan kana baratee raawwachuunsaa baay'ee murteessaadha. Fedhiis keessattuu mabala. Balaliisaa ta'uuf, injiinara ta'uuf, teeknishaanii ta'uuf, keessummeessaa ta'uuf akkuma kana daandii qilleensa Itoophiyaa seenee hojjechuudhaaf muummee kamirrattiyyuu waan isa toosisuu fi waan ogummaa kootii amma beekumsa koo ishee xinnoo isiniin qooda. Yoon har'a isinitti baay'isee waa'ee nama akkanitti seenee maal ta'a inni tooppikii mataa isaa danda'e dheeraa waan ta'eefani laayivii mataa isaa danda'u nan dhufee isinitti jedhee xiyyaarri tokko altituudii hagamii gidduutti kan bakakkaan argachuu danda'u injiinar Taliilaa. Otoo dubbannu bakakkaanii kan inni keessatti uumamuu danda'u leeyarii meesoosferii, istiraatosferii warra kana ji'oogiraafii yaadatta miti. So leeyarii isa lafatti aanee jiru leeyarii arfan keessaa isa lafatti aanee jiru taanee isa jiru leeyarii isa lammaffaa sana keessatti bakakkaan kan inni uumamu yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf xiyyaarri leeyarii sana keessa waan balali'uu fi leeyarii sana keessatti kiiloomeetirii meeqa amma meeqaatti hirmamni isaanii kan jedhu kan leeyarii meesoosferii, istiraatosferii warra jedhamanii sammuu koo keessatti yaadadhu. Garuu yoo guugilii gootee argachuu dandeessa. Kanaaf garuu fakkeenyaaf xiyyaarota akka Q400 jechuun warra biyya keessa balali'an warra murtuttee qaban jechuudha. Nama 78 baatanii Finfinneedhaa ka'anii iddoo garaagaraatti warri balali'an isaan yoo baay'ee ol deemanii fiitii 25,000 ol waliin darban. So isaan yeroo baay'ee rakkoo alammas ni jiru. Kanaaf baay'een saaxilaman. Warri jet engine jedhaman garuu baay'ee ol fagaatanii balali'u waan ta'eef kan yeroo baay'ee teermaaliidhaaf saaxilamu isaanidha. Egaa achumaan wal qabateetu dubbannu xiyyaara baallee isaarraati wanta akkas ol deebitu tokko argitanii beektu wiingileet jedhamti. Xiyyaarri gaafa qilleensi filootii gochaa dhufeedhu otoo dubbannu fiixee isaarraan gaafa sololee tiroopoosferii intermoosfer ulfaadhu waadaa. Galatoon qilleensi gaafa akkasii wiingii xiyyaararraan sololaatee sokkuu fiixee baallee irratti maaluma beektu vorteeksii inni Ingiliffaan maree suuqaa jechuudha afaan Oromoo. Maree suuqaa baay'ee fluudiin dhangala'aadhaa fi gaaziin fluudii jedhama. Liquid gaaziin fluudii jedhama jechuudha. Kanaaf amalli bishaanii baay'eensaa qilleensa irratti sin hojjeta jechuudha. Fluudii waan ta'eef. Fluid daayinaamiksii wanta injiinaringii keessatti hin baratama. Kanaaf wiingii xiyyaaraarraatu dubbannu gaafa qilleensi sololaatee dhufee wiingii isaa irratti baalleen xiyyaaraa akkuma kana ture. So gaafa sololaatee dhufee as ga'u vorteeksii uuma akka maree suuqaa. Maree suuqaan immoo low pressure areaadha. Kanaaf wiingii xiyyaaraa sana liiftii dhoowwatti turte gad harkifti turte. Sinii galee kanaaf maal godhanii wiingileetii baallee xiyyaaraa irraati wanta akkas ol deebitu wayii hojjetanii jechuudha akkas. So maal gooti xiyyaarri qilleensa sololaatee dhufe gararraa kanatti gaafa irraa sokku maree suuqaan suni vorteeksii gararraa wiingii irratti uumamte jechuudha. So gararraa wiingii irratti low pressure area uumuu jechuun liiftii dhabsiistuu hin taane xiyyaarichaafuu liiftii kennaa jechuudha. Kanaaf wiingileetiin xiyyaara irratti xiyyaarota keenya almost all warra moodernii baay'ee isaanii irratti instoolii goonee irra jiru. Warri kaan immoo yeroo oomishaman wajjiniin oomishamanii. So egaa distarbansii akkasii xiyyaarri kun uumee sokkuu xiyyaarri biraan dudduubaan battalaa yeroo dhufu distarbansii sana keessa gaafa seenee jedhu jechuudha. Tarbilansii gosa tarbilansii isinitti keessaa tokko uumuu danda'a jechuudha. Kanadha. Xiyyaarri gosti 737 yeroo maaliif balaaf saaxilamaa jiran? Otoo dubbannu xiyyaarri 737 jedhamu kategorii baay'eetu jira. Kilaasikii kan jedhaman jiru. 737 kilaasik warra jedhamani 737-100, 737-200, 300 warra jedhamani kilaasikidha. Amma isaanii obsoleetii ta'aniiru gabaan ala ba'aniiru hin jiran.
Nuun kan nuun qabnu 737 Juliyaasii kan jedhaman jiru. Nuun kan nuun qabnu 737 NG warra jedhamanidha. NG jechuun New Generation jechuudha. Isaanii 737-700, 737-800 warra jedhamanidha kan nuun qabnu. So sana booddee immoo xiyyaarri keenya fakkeenyaaf inni kufee ture 737 maaksiidha. Inni immoo siireesii haaraa kan 737 jechuudha. Maaksiin yeroo sana kan inni kufee ture rakkoo dizaayinii booyingiin hojjeteen ture. Inni rakkoo kompiitaraati. So inni furamee amma rakkoon sun hin jiru jechuudha. Kanaaf yeroo sanaa xiyyaarri biyya biraa tokkos kan inni kufee ture xiyyaarota lamatu sababa sanaan kufee rakkoo dizaayiniiti jechuudha. Utuu dubbannu waa'ee xiyyaaraa kanaan isinitti himu xiyyaarri gaafa haaraa ta'u irra sodaatama. Xiyyaara akka hojjetetu irra sodaatamu eeviyeeshinii keessatti. Konkolaataa nama konkolaataa haaraa irraa amantanii oftuni xiyyaarri garuu gaafa haaraa ta'u amalli isaa maal akka ta'e dizaayinii irratti rakkoon maalii akka uumame opereeshiniitti gaafa galu mul'ataa deema waan ta'eef yeroo baay'ee xiyyaara haaraa yeroo isiniin jedhu xiyyaara haaraa warshaadhaa jechuu koomti moodelii haaraa jechuu koomti. Maaliif fakkeenyaaf 787 bara dheeraa balaliineerraa har'as oomishamaa jira rakkoon qabu. Garuu xiyyaara moodelii haaraa fakkeenyaaf amma 777-X yookaan A380-1000 moodelii haaraadha. Amma isaan gaafa isaan dhufanii short kaamiingiin isaanii maa inni rakkoo dizaayinii qabu moo qaban kan jedhu gaafa opereeshiniitti seenutu ilaalama jechuudha. Isinii galee akkas jechuudha. Gaaffii kan biraa guyyaa meeqan irraa buqqaatee nu gaafatte jedhe lubbuun barreeffamni dheeraa tokko egaa yeroo darbe xiyyaarri chaayinaa tokko mastaawotiin isaa fuulduraa cabee yeroo rakkatan argeen ture. Kun maaliin uumamuu sansaa maaliin uumamuu danda'a? Magarsaa mul'ataa ayyaana rakkeeta. Maaliin uumamuu danda'a? Ituu dubbannu kun kanaan dura uumamee beekaa. Maal ta'ee tarii keezii sati jettu haa ta'u kan biraa haa ta'u hin beeku malee xiyyaara balalii tokko irratti foddaanii kan balaliistotaa suni hin banamaan cufama. So foddaa sana jijjiiruuf jedheeti teeknishaanii sana jijjiiruuf jedhu booltii fuudheeti ituu ispeesifikeeshinii achirra jiru hin dubbisin ijaan ilaalee akkas godheeti kun hin taa'aaf jedhee dhaqee fuudhee ittiin investigeeshiniin isaa gaafa ilaalamu jechuudha. So xiyyaarri itti dubbannu akka afuuffeeti. Asitti amma xiyyaarri kun keessi pireesharaayizdiidha. Ammatuu balballi tokko uraan tokko wayii baname namoota as keessa jiru hundumaa bakkeetti ni tufa baay'isuu. Xiyyaara as keessatti baay'ee pireesharaayizdiidha. Kun immoo maal xiyyaarri maaliif pireesharaayizidii ta'an naan jettanii high altitude irratti jechuudha. Rukkinni qilleensaa baay'ee gadaanaadha akkuma beektan high altitude. Altitude gadaanaa irratti rukkinni qilleensaa baay'ee guddaadha. Fiitii altitude nuun irra balaliiru kana irratti garuu rukkinni qilleensaa baay'ee moolikuuliin qilleensaa walirraa faffagoo waan ta'aniif asirra teenyee argamuu hin dandeenyu jechuudha. Sababa sanaaf nuun amma akka nama lafa jirutti akkam fiilii godhuu fi kaabiiniin kun pireesharaayizidii ta'a jechuudha. Kaabiin pireesharii kana kan to'atan outflow valve kan jedhamantu jiru. So yoo fakkeenyaaf uraan wayii uumamte uraan suni pireeshariin as keessa jiru ittumaa bal'isaa jechuudha. So maal ta'e foddaan suni booltii sana isattiin foddaa sana gaafa hidheedu isa maanuwaaliin jedhu dhiiseetiin ni jumaan ilaalee nama ekspiriyaansii qabu dabara. Kanaaf kunisuma dheetti fuudhee ittiin hidhee gaafa achi geedhu booltichi sirrii miti jechuudha. Booltii dogoggoraanidha. So isatu gaddisa. Gaafa inni gaddisee sun banamu paayileetiin qabattoo hidhateen ture. Kanaaf qilleensi pireeshariin as keessa darbatee isa baasee jechuudha gara foddaa. Achi gargaaraa balaliisaa bira jirutu akkasitti miila isaatti marmee achi booddee dhufanii keessummeessitoonni xiyyaara keessaallee gargaaranii namicha keessatti qabanii pireeshariin qilleensaa fuula isaa kanaa baay'ee dhidhiisee garuu dhumarratti nagaadhumaan qubatanii namichi sana booddee wallaansa argatee deebisee balali'aara. Balaliisaan xiyyaaraa yeroo sun irra geeyyu sababa sanaan ture mageeku yoon gaaffii kee deebiseera ta'e.
malee callisee dhuma foddaan fakkeenyaaf foddaa warri kun kan kara deema leeyeriin isaa lama waan ta'eef akkasa kan balaliisaa hin banamu kun hin banamuu hin danda'u waan ta'eef rakkoon akkasii lafa imaltoonni ta'anitti uumamuu danda'attanii yaadda inaan uumamu. Achittis akka hin uumamneef sana booddee daayirektiivii wayii bahee eerwoorjinas daayirektiivii wayii bahee jechuudha. Xiyyaarota hundumaa irratti riinfoorsimantiin hojjetameera. Soo sun illee irra deebi'ee hin uumamu jechuudha. Kanaaf gaaffii yeroo baay'ee simbirri injinii irratti dhiibbaa fiddimoo akkami? Eeyyee itoo dubbannu simbirri keessumaatii amma akkan sila siniin jedhe xiyyaara amma piroopeelarii isa biyya keessa balali'u inni abbaa murtutta'eeti isa baay'een miidhu. Inni yoo simbira argees rukutee amma bira darba. Isa amma nuun ittiin balali'u kana jeet injiniin jedhamu jechuudha. Maal godhaa? Wanta fuuldura qilleensa saakii godhee harkisee keessa gasheeti kompireesii godheeti gara dudduubaatti darbata. So Newton third lawdhaan action reactioniidhaan gaafa qilleensa kana kompireesii godhee gubee gara dudduubaatti darbatu ofii immoo gara fuulduraatti furguggifama jechuudha. Kanaafi gaafa simbirroon fuuldura darbuu dhuftu simbirroo qofaan itti dubbannu yeroo teekoo fi gochuuf yeroo lafaa ka'uuf jedhu yuutuubii irra dhaqaa ilaala. Konkolaataan illee saakii godha. Ilaala paaworii injinii. Wanta guddaa amma konkolaataa ga'u fuuldura saraanaan ofitti saakii godha. Nama asilaa fuudhee liqimsa. Kanaaf simbirrooni nuun amma naannoo booleetii jechuudha. Namoota simbira ari'an qabna. Singaappooriiti immoo sagalee garaagaraa wantoota simbirroon hin jaallannetti gadhiisuudhaan naannoo eerpoortii irraa ari'u. Malee gaafa simbirrooni keessumaa simbirroonni gurmuudhaan fa'aa balali'anii fuuldura gaafa darbuu dhaqanii injinicha akkuma jirutti saakii godhee itti naqaa jechuudha. So laseen simbirroo achi keessatti haambileed jedhamu. Isa keessa naanna'u sanatti isatti nammaniiti gidduufaa galanii kiloogii godhu. Akka inni hin naannofne godhu jechuudha. Yookaan injin faayirii uumu abidda uumu jechuudha. Abidda injinii. So bird strike itti dubbanu balaa hamaadha. Balalii keessatti. Garuu kan inni mudatu gaarummaan isaa yookaan yeroo lafaa ka'anii yookaan yeroo qubatan malee amma lafa nuun ammarra balali'aa jiru kana simbira dhiisuu biyyuu hin jiru. Naannoo eerpoortiittidha. Achirratti immoo baay'ee eerpoort otoooritiin siivil eeviyeeshiniin biyyoota simbirroo naannoo sana ari'uudhaa fi nama simbira ari'u mindaan kaffalamee fi hojjetaa baay'ee jira bara. Akkasii jechuudha. Gaaffii biraanii maali yoo balaan irra ga'u paaraashuutiidhaan akka bu'an hin godhamu? Itoo dubbannu balaan yoo irra ga'e paaraashuutiidhaan akka bu'amu eenyu godhama? Kara imaltoota hundumaati immoo balaliistota xiyyaaraati. Fakkeenyaaf amma xiyyaara namarra jiru ittiin balali'aa jiru guutuudha. Nama 270 oltu irra jiru. Tokko namaa fi paaraashuutii hammattu tokko asirratti feenanne inni ulfaatinni isaayyuu weet peenaalitii biraadha. Lammaffaa namni xiyyaaraan balali'u hundumtuu paaraashuutiidhaan utaaloo jechuun leenjii mataa isaatii barbaada. Callisamee waan utaalamu. Kanaaf nama tireendii ta'e qofaatu nama leenjii sana qabu qofaatu balali'aa jechuudha. Wantichi jechuus ni galee hin ta'u. Yoo balaliisaa xiyyaaraa qofaaf gootanoo yoo rakkoomti xinnoo mudate paaraashuutii isaa fudhatee sin gadhiisee utaalaa jechuudha bara. Kanaaf balaan xiyyaaraa akkuma isin jedhe uumamuun isaa baay'ee reeriidha. Baay'ee reerii. Almost all parsantiidhaan gaafa kaa'amu duwwaa akkasii. Xiyyaararra taa'ee karan isinitti maaruuf itti dubbannu akka konfiidensii koo fiilii gootanii. Waan isitti muufi hangaafanii injinii xiyyaaraa gaafa inni lafaa ka'uuf jedhee sagalee sana dhageessu gaafa dhaga'u jaalalarraan kan onneen koo akkas nagu. Baay'ee man enjoy godha. Baay'ee. Seeftii xiyyaaraa maalsaa gaafa yaadu I really love it. Kanaaf sababa sanaaf paaraashuutiin hin godhamu jechuudha. Egaa gaaffii baay'ee na gaafattanii tolee yaada. Gaaffii tokko keessanii isan arge deebiitti kenneera. Tarii kananii deebiitu ittiin kennin kanaaf yoo jiraate immoo nagarra jechuudha. Of galcha. Kanaaf amma beeltii koo dadhabdeeni.
waan tokko isinitti agarsiiseen xumura. Nyaati kun hin bareeddi. Isin gojoo jechaa hin jira gaa. Cubbuun keessan nan qabina nyaannu dheera. Thank you. Thanks so much. Thank you. It's super. Thank you. Tabarrake. Kanaaf amma yoo isinitti argama ta'e addanaati I think bakkeen hin mul'atu. Bakka isinitti agarsiisu fedheen ture. Bakkeen hin mul'atu. ውጭውን ለማየት ነበረ። ውጭው አይታይም መሰለኝ። ውጭውን ለማየት ነበረ። ውጭው አይታይም መሰለኝ። ኦኬ ኦኬ ችግር የለም። wanta namni rafaa jiruu fi foddaa isaa akka bakkeen hin mul'anne gochuun hin danda'ama. Daarkii godhame jechuudha. Kanaaf egaa namni akkasitti rafeera jechuudha. Fireema gaariidha jechuudha. Gartanii akkasidha. Kanaaf waan na dhaggeeffattanii fi baay'een isin galateeffadha. Tarii yeroo biraa maaliin godhaa? Fuuldurumaanii jechuudha. Karuma balali'uuni isinitti agarsiisuuf yaala yeroo biraa achiin seenee. Amma nama rafee egaa olii gaddeemee jeequrra. Kanaaf iskiriiniin as fuuldura jiru namni asirraatii fiilmii ilaaluu dandeessu. Egaa namoonni kaan rafaniiru. Odeeffannoon balaliin dhumtu asirraa. Egaa gabaabaadhumatti har'aaf kanuman isiniin jedhaa. Waan na dhaggeeffattanii fi waan na hordoftanii fi baay'ee fayyaa ta'a. Egaa waama muuxannoo korraa waan an beekurraan isinii qoodee wanta abdeetii jiran immoo dubbisee yeroo argadhu immoo isin biraan ga'uuf yaala. Egaa hojiin keenya halkanii guyyaa deemuu gaafata. Jireenyi keenya namni baay'een qannoodha yaada. Egaa Waaqayyoof haa galatu. Gaariidha hundumti isaa ba'eessa. Garuu jabaatanii hojjechuu gaafata hojichi. Lallaafaa hojii hojjetamu miti. Kanaaf egaa ijoo koo jabaadhaa. Ola deemaan. Egaa isinii fedheen kana hojjechaa jira. Tarii innaan nama tokko toosisee haamileetti godhee akka daandii qilleensa Itoophiyaa galu godhee kanaaf wanta guddaadha seenaa keessatti. Akkuma kana innaanii nama balalii xiyyaaraa sodaatu tokko immoo onneetti godhee akka hin sodaanne godhesi sunis immoo anaa fi achi wanti tokkodha. Kanumaaf jedhee yeroo koo irraa fudhadhee ibsa bal'aas jedhamu baatu amma humna kootiis ni kenne. Egaa amma isa hafe immoo gaa balaliin koo dheeraadha. Gara sa'aatii meeqaatu naafa? Gara sa'aatii 8tu naafa. Kanaaf sammuu hojii koon taa'ee hojjedhaa. Intarneetii waan jiruuf asumarra taa'ee hojii koo hojjechaa deemuu nan danda'a. Kabaja argadhaa. Waaqayyos na eebbisu. Gaafa Waaqayyo jedhu immoo akkuma kanaa xiyyaararra taa'ee waa'ee ogeessota keenyaa isiniin ibsa. Gaafan biyya dhufee jedhu immoo yookaan kabaa asumaan akkan sila barreessee
yookaan konfiraansii dhumaan gashee yoon biyya dhufuu danda'e immoo gidduutti yeroon biyya dhufu yookaan qabaa argadde isas immoo abdeetii jiru immoo sun biraan ga'uuf yaala. Kabaja na argadhaa. Iddoo nagaa naa tula. Fayyaa ta'a.